baga jiraattan. Ijoollee eessaati isin? Naannoo kam isin? Nagaa alhamdulillah. Mee waaqa kana nu ibsaa kaa mee waaqa isa kamitti amantanii isin waaqa sadiitti namannuu jettan. Gariin waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqa fura qulqulluu jedhee sadan waaqa tokko jedhee amana. Isin kana keessaa hin qabdanii? Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo fura qulqulluu tokko waaqa jennee amanna. Ila waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqa fura qulqulluu meeqa kun? Waaqa tokko. Kun meeqa? Obbo Boonsaa kun meeqa? Abbaa, ilma, afura qulqulluu meeqa kun? Ila dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffachaa jira. Quba sadii mul'isaatan. Ila argitanii? Waaqayyo abbaa jechuun amma isin muzammiri isin nama tokkoomi. Tokko. Ruhi keessan hin jirami. Ruhi keessan jira asitis. Da keessa jiraaf hin dubbachaa jiraami. Ayyee sagaleen keessanis hin jirami. Akka ajaa'ibaatti. Sagaleen keessan ruhin keessan isinuma keessa jira. Abbaan isinuma. Ruhin keessan kanaa biraa ta'uu hin danda'u. Keessanuma. Ishi. Garagaratti maqaa akkasumatti wal keessa jiranii akkasumatti wal keessa jiranii sadan isaanii akkasumatti wal keessa jiranii abbaanis ilmis afuurri qulqulluunis sadan isaanii akkasumatti wal keessa jiru. Meera dhaggeeffadhaa kaa. Jechuun naa deebisaa kaa akkasumatti wal keessa jiru jarri akkuma sagaleen kiyya na keessa jiru ruuhiin kiyya na keessa jiru akkuma kanatti wal keessa jiranii. Koota kaa. Maal naa deebisaa kaa akkasitti wal keessa jiranii jedhe. Qaama mul'atu miti. Na dhaggeeffadhaa kaa isin deebisaa. Wal keessa jiranii yookaan wal keessa jiran naa jira. Fakkeenya naa goota waan ta'eef fakkeenya amma fiddan kanarratti waaqayyo abbaa ilmi afuurri qulqulluu sadan kun akkasumatti wal keessa jiranii. Qaama tokko isaan qaamaan garagara. Amma tokko naan jenne wal keessa jiran naan jenne. Wal keessa jiran naan jenne amma. Tokko abdii jirta? Abdii. Dhageesse. Abdii jirtu? Heloo Muzammir. Qoy salaatana jira jalqabe. Abdii. Mana Boleewwan koo. Yesuus gooftaadha. Burqaan nagaa sarara kaa waan ta'eef nagaan qaban kanaaf nagaa labsan. Aloo. Mirkaana keessaa ba'iiti tasgabbaa'ee nama simaa sabu. Viidiyoo ol ba'e boleesse ol ba'e viidiyoo. Viidiyoon si birqii ta'uu danda'a nama wajjin tasgabbaa'eeti. Haleluuyaa. Inni jireenyaan ta'a. Baddilu yookaan nama kana tasgabbeessiiti yookaan nama wallaayaan baddiluuf jedhee maal tasgabbeessa? Dhaggeeffadhu abdii. Himuddamin tasgabbaa'e. If you have a question, gaafii yoo qabaatte kootu kaas. Gaafii qaba Yesuus sirreeffadhu jecha dubbattu. Aloo. tasgabbaa'e. Kootu as bahi. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuusan ragaadhaan haasofte moo Baayibiliirra ragaa qabda moo ofirra haasofte? Ragaa guutuu qaba. Naa kenni ragaa Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan jette bas. Baaybilitti amantaati jira. Baaybilitti amantaa minaamination telecommunication achuma kaayadhu. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan jette ragaa naa kenni. Ragaa barbaade. Dhaggeeffadhu sii kenna. Yalla. Let's go. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti maal jedhaa? Jalqaba sagalee ture, sagaleen kunis waaqayyoon bira ture, sagaleen kunis waaqa ture jedha. Wanti hundinuu sumaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha tokko. Waaqa guutummaa isaas argata. Yeroo takka. Dhaggeeffadhu gadi siqee lakkoofsa 14. Lakkoofsa 14 irratti. Yeroo takka. Lakkoofsa 14 kan dhagayaa.
yeroo takka Abdi. yeroo takka Nagaa waan fattee jedhe deebisii kennara. awwaan sagalee hin gaafanne gaaffiin koo Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kan jette ragaa naa kennee jedhe. Sagalee santu Yesuusi kanaaf boqonnaa lakkoofsa 14 irratti sagalichi foon uffatee jedha. Foon namaa ta'ee nu gidduu buufateedha. Sagalichi. Sagalichi uumaa ardiif sabiisu foon namaa uffatee nu gidduu buufatee siin jedha abbe. Gaaffiin kiyya Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu isa jettan sana ragaa naa kennaa jedhe. Sii baasa. Hey, wana basa. Thank you. Nubinaka harau dalan intadu. Abba Jali, salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadha? Waalaikum salam warahmatullah. Nagaa jirtu kam fayyada? Deemsumaan nutti guddate malee nagaadha. Deema. Darba deema. Eeyya akkasi wallaahi. Darba deema. Maala waca dhageenya ol gorre noo nyaata wayii nyaanna iyyuuti. Maali tasgabbaa waanuma ganatti tasgabboofnu duraan tasgabbaa'uu dinnee bara abbaa caalii rakkisaadhaam yeroo gari. Fakkarsi shiruu hamma biddarraa gabbuututti jedhu beektu. Maaksa kana immoo numa beektan sirriitti. Maal Oromiyaa keessa deema takka Oromiyaa keessaa bawwallaalee tana isaanumarraa dhagaa oola. Warra jaloollee dadhabnee bara warra jaloollee dadhabne ammoo rabbi tasgabbeesse malee akkuma godhe jaloollee dadhabnee bara. Nama rabbiiti yoo haasoftan warra jaloo warra akkasiin jedhamu kun nama waaqarraa eegamuun akkuma nama rasuul nama qeequu jirtu. Warra koomentii jechuun adeemsa dubbii keessa sirreeffadhaa dubbii rabbi barsiiftan akka dubbii rabbi jedhu dubbadhaa malee. Warra koomentii jechuudhaaf shiraasin waan biraa miti. Isaan warra ibsuu ittiin jirtu gaa isaan sirrii miti. Isaan waan biraa dubbachuu danda'an. Yoo marrabsee warra jaloo jedhamne akkas hin jedhamu. Waa'ee isaanii sin galchu ati ofii keetti dubbadhu. Akkas. Abdi. Ilma namaati na galcha abbee maal taate? Abdi. Ragaa. Ajanda jijjiirin adiraa keessan. Abdii armeef abbaa kiyyennaa moggaase dhiisaa jara keenya dhiisaati gara ragaa keenyaatti fufa. Isaan utuu jedhina waamanii nan quufin biraa ba'e. Abdi. Nama tokko wajjin haasa'uudhaaf intinaan carraa nama tokkoof illee kennu nama tokko illee wajjin haasa'aa jiru. Cufadhaa namni bira. Hojjetaa wangeelaa qofaa wajjin haasa'aa jira. Kamaannim gaara laawra. Okay, akkaan gosh. Like. Isin ammoo koppiliinkii riipoost godhaa riipoost koppiliinkii godhaa. Ijoolleen mana follow godha TikTokii kiyya kanallee follow godha ijoollee. Hin godhu akkas. Kaasme. Eessa bu'eema? Ila dhageeffadhu akkas Ximootos isa duraa qonnaa lakkoofsa 15 dhageeffadhaa. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamus ni ta'a. Warra cubbamootaatti laakkaman sana keessa immoo aan isa duraatti jedhee Phaawulos yeroo iddoo kaatti dubbate. Yeroo dhageessanii deebii eeggataa irra mana dhageenya irraa itti fufaa deebii keenya san nuuf dhaara. ammas dhageeffadhaa. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 akkas jedha. Dubbichi amanamaadha. Dubbichi maalidha? Amanamaadha. Dubbichi sun eenyu? Yesuus Kiristoos. Dubbichi amanamaadha. Guutummattis fudhatamas ni ta'a.
Agaragaan Hello, Abdi. Koppilinki godha agaragaan nufitti ijoollee. Abdi. Isin eegaan jira barsiisa isin eegaan jira. Dhaggeeffadhu.